بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أكمل يرتان كبجم توتا دا وتوتا كينيا أرى سكنتا داتا كم سكنتا نداتا نسمع لناني يروبا صلاة الجمعة رتي غورسو جيا جمعة وترباين نقول مكانا وانسا واني تدو الدنبا كنو ما أرانتا ومسجد كينيا جماعة مسجد كينيا تي خطبان أرى ما راكتورة أو بريسكين جاكنا مي يادجي سكرا نقول ومغرتي شيني تشينوي ميكانا hagam taka kabachuu jirra mee isinuu hagam taka yattanii waan jiru jilaala obbo Abdii Nuureeti hojii jirra irraa obbo Abdii Nuureeti Bakar Bullaa jaamuun beekama Bakar Bullaa mee arra khutbaan guyyaa irraan tanaa maal irraa ture osoo sila yaadachiisu nu gootee feena haalli khutbaa kana guyyaa irraan tanaa maal fakkaatame inshaallah irra nu deebisa. Ayyee khutbaa irraan tanaa Sheekh Jamaal Sheekh Jawal Gurbe, Sheekh Khan, Sheekh Jama Sira, kutubaa bodarratti yaadachiisa takka nu godhee ture. Yaadachiisi inni godhe abbaa qabeenyaa tokkotu jira. Akkaan qabeenya qaba. Akkaan ammas dilii qaba. Akkaan dilii hojjete. Kanaaf sanaaf sani gidduu osoo jireenya isaa jiraatu jiru itti dhufte gaa shakarmootiin duudii itti dhufe guyyaan isaa ga'e jechuudha. Guyyaan keenyaa siinii da'uu sirraan irratti waan ta'eef gisee ammaa tana ilmaan isaa walitti qabate ilmaan kiyya gaafa nan du'e na gubaadha. Yoo na gubdan malee yookaan na gubaa na daa haadha lafeetiyya bahar gubbaa na facaasaa jeenya. Maaliif jennaan yoo akkasii malee qabeenya kiyya hin dhaaltanidha. Amma dubbiin gaa dubbii qabeenyaati. Dubbii qabeenyaati waan ta'eef ijoolleen waan inni jeessan godhuudhaaf dirqamte jechuudha. Gisee inni duubooda amma ijoolleen uummanni qabrii qotuuf maal gisa jaan dhiisaa jaame sammuu dammoo kallattii gubinsatti ijoolleen deemte hawaasitti dhiise ollaan jechuudha. Abbuma isaanii jechuudha. Dubbii qabeenyaati waan ta'eef amma ni gubanii akkasumatti garaa jabaatanii ni daakanii akkasuma fuulanii bahar gubbaa facaasan jechuudha. Maaliif jennaan sababa rabbiin nan dhiisuu diiniiti baay'ee waan hin qabuuf jeeti godhee ijoolleen ammoo sababa qabeenyaa harkachuuf jecha gooti. Waan namni tokko gisee du'e egaa gisee si dhaammate waan ija san numa goota. Ijoolleetti immoo dubbiin qabeenyaas haa ta'u malee waan namni jeessan godhuun dirqama waan ta'eef gooti ijoolleen. Kanaaf gaa rabbi elaa akka waan bahutti inni yaadee ture jechuudha. Hin baane gaa rabbi elaa ni fuudhee rabbiin bishaan irraa wali guure. Daaraa keessa kaafee wali guure. Qaab godhee nama taachaa isaa fuudhee dhaabe jechuudha. Jig godhee jira kan dhaabe. Hayi maaliif kana gootee jee gaafatee jechuudha. Amma guu kana gaa yaa jara keenya. Amma dubbiin nan dhiistuu yaa rabbi hiikaan akka nan dhiisne beeka baditiyyan beeka kanaaf hin godhee jennere ahaa erguma sodaatiyyaaf kagoo taate aboo an si dhiisee jeenye jechuudha wallaahu akbar dubbiin bakka tana dubbii qabeenyaati dhiiroo har'aan tana nuti kana keessa abbaa isaa dhiiroo ka gubu yookaan ammoo hin dhabamu akkamii hijira jechuu hin dandeenya hin dandeenyu jechuudha. Kaammoo abbaa gubarra lafa jirus meeqaa jira dargaggeessi. Hawaan barcaa jimaa guyyaa jimma taati huccuu nabbi jeesu meeqaa jira. Kajimaa fiti jee abbaa boski hin dhawus meeqaa jira. Kajoollee wajjin magaalaa galte tun hojiidhaaf magaalaa galanii barumsaa magaalaa galanii magaalaatti jiraatanii itti bakka hojii mootummaa seenaniitu jiru. Annan baanu immoo bakka sanii dubbiin. Nan baanu jechuudha. Akkatti nan baanne alhamdulillah xiqqaatee guddattee ni ari'atan kan keenya ni ari'atan bakka qabutti ni gargaara xiqqoon qabu. Nan eegganne jechuudha amma bakka isaan sira salkaa isaan ittiin eeggatan gubbaa hin geenye jechuudha. Gaafa sanitti inshaallah fuuldurii bal'ina akka isaan barbaadanitti warra dagatullee rabbi nuun godhini nillee hin dagannu warra dagateefillee akka dhaamsa ta'u sheenyi keenya shejjabaa siiraarra gorsa baay'ee akkaan bareedaa qalbii nama seenu waan duumeef utillee yaadachiisa kan isinii goone jirra isinilleen khutbaa boodarra haatini horii osoo hin taane karaa ruuzaa fiiguu osoo hin taane tatteessinii gorsa baay'ee babbareedaa jira waan ta'eef kan nu fayyadu akka irraa fayyadamtanii isinii dhaamaa jechuudha baay'ee. Ruutiin dhumu disiin guutuudha waan ta'eef kanaaf hin fiiginaadha. Sana isin jaaboon ammaa tana gaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh gaa kunoo gosti irraan tanaa kana fakkaata. Waan nama ajaa'ibu duuba jaarsisan sodaa rabbiitiif jecha rabbiin nan dhiisuu jechuudhaa fi taatee taana san dalage. Nuti illee warra gartee dilii teenya beekaa irraa tobbatu rabbiin haa taasisu. Guyyaanis guyyaa jummataatiin. Jimmata guyyaanii. Salloo ala nabii. Salawaatu rabbi wa salaamu alaikum. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.